Mataa dhukkubbii waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta'u mataa dhukkubbiin isa mudata. Namoonni 90% ta'an ammoo umurii isaanii keessatti yoo xiqqaate al takka mataa dhukkubbiin ni mudata. Kanaafuu waa'ee mataa dhukkubbii dhiira dhalaa, xiqqaa guddaa, adii gurraacha osoo hin jedhin namoota hundaa kan ilaallatuu fi namoonni hedduun hubannoo irratti argachuu kan barbaadanidha. Mataa dhukkubbiin gosoota gurguddaa lamatti qoodamu. Innis tokkoffaan piraayimari heedeek kan jedhamu yoo ta'u, inni kun dhukkuba biraa waliin osoo waliin qabatin ofuma isaatii of danda'ee yoo mataan nama dhukkubu jechuudha. Inni lammaffaan sekandarii heedeek kan jedhamu yoo ta'u, inni kun ammoo dhibee biraa qaama keenya keessatti jiruun yookaan dhukkuba biraa wal qabatee kan nu dhukkubu. Inni lammaffaan kun sababa dhukkuboota hedduun dhufuu waan danda'uuf mallattoo dhukkubaati malee dhukkuba of danda'e. Akkasumas gargaarsi godhamu dhukkuba jalqabaan jiru sanarraa waan hundaa'uuf waa'ee isaa haasa'uun hubannoo addaa kennuun rakkisaadha. Kanaaf hawaasa keessatti yeroo baay'ee mataa dhukkubbii jennee kan haasofnu sun harki caalu piraayimari heedeek waan ta'eef waa'ee isaa akka armaan gadiitti ilaalla. Mataa dhukkubbiin kan piraayimari heedeek jedhamuun bakka hedduutti hiramee ilaalamus warreen gurguddoon sadan ka'umsi isaanii fi mallattoon isaanii gargaarsi godhamu kan armaan gadiiti. Teenshin heedeek inni kun dhukkubbii mataa kan guutummaatti mataa keenya dhukkubuu fi dhukkubbiin isaa salphaa ta'e yeroo baay'ee hojii keenya guyyaa guyyaa irraa nu dhorkuu hin dandeenyedha. Inni kun qorichoota hawaasni yeroo baay'ee mataa dhukkubbii fudhatu akka paarasitamoolii fi kan kana fakkaatan yookaan ordinarii peen kiilers yoo fudhanne kan nu dhiisu. Ka'umsi isaa guututti beekamuu baatus dheebochuu fi beela'uu fa'aa walii wal qabata. Kan biraa kilaaster heedeek. Inni kun mataa dhukkubbii naannoo ija keenyaa gam tokko bitaa yookiin mirga qofaan kan dhukkubu yoo ta'u, gama dhukkubu sanaan ija keessan bishaan akka imimmaanii gadi dhangalaasuu fi funyaan cufuudhaan adda ta'a. Dhukkubbii isaa garmalee hamaa fi kanneen armaan olii lamaan kan caaludha. Yeroo jalqabu suuta jedhee osoo hin taane akka tasaa takkaa dhumatti akka ibiddaa kan namarraa bu'udha. Guyyaa keessaa sa'aatii wal fakkaataa irratti namatti kan dhufuu fi yeroo tokko tokko hirriiba keessallee nama kaasa. Ka'umsi dhukkuba kanaa tasumaa kan hin beekamnedha. Kitaabonni tokko tokko garuu sanyiidhaan ni daddarba jedhu. Dhukkuba kana fayyisuuf dadhabamus qorichoonni dhukkubbii isaa hir'isuuf fi daddafee akka hin dhufne taasisu inni kennama. Maayigiriin heedeek. Inni kun dhukkubbii mataa hamaa ta'ee namoota muraasa qofa mudatu yoo ta'u, dhukkubbii isaa baay'ee hamaa fi kan nama hojii irraa hambisudha. Mataa dhukkubbiin isa armaan olirraa adda kan taasisu mallattoolee biraa kan akka balaqqeessisuu, nyaata jibbisiisuu, ijaan ifa ilaaluu dadhabuu of biratti qaba. Yeroo tokko tokko dhukkubbiin kun dhufuun isaa dura mallattoolee akka ija ofiitti balaqqeessuu, sararawwan zigzaag fakkaatan ija ofii irratti mul'achuu fi haasa'uu dadhabuu fi kanneen biroo agarsiisa. Dhukkubbiin isaa daqiiqawwan yookaan sa'aatii muraasaaf kan turudha. Dhukkubbii kana kan namatti kaasan garmalee yaadda'uu yookaan muddamuu, dhugaatii alkoolii, beela'uu fi dheebochuu, baay'ee rafuu fi hirriiba dhabuu, marsaa laguu yoo dhufu dubartootaaf sagalee garmalee ol ka'e nama jeequu fi ifa cimaa ilaaluu waan foolii badaa qabuuf kan kana fakkaatanidha. Akkuma dhuunfaa keenyatti waan nutti kaasu beeknee irraa fagaachuu qabna. Jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti sana irra darbee miidhaa kan fidu yoo ta'ee fi qoricha xixiqqaa mataa dhukkubbii fudhannuuf yoo dhiisuu dide hospitaala deemnee qoricha ogeeyyii yaalaan ajajamu fudhachuu qabna.